Gooftaan kan jaalatamtan dhaggeeffattoota qophii sagantaa sagalee misiraachuu akkam jirtan yoo jedhee maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nagaa isin gaafadha. Bakka jirtanutti araarri nageenyiif arjummaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isin cufaaf baay'atuuti. Waaqa jireenya nuu kenne, Waaqa nu jiraachise, Waaqa irraa nu ga'eef galannee ulfinni haa ta'uuti jecha amma faarfannaa kanaan akkas jennee Waaqa waliin waaqessinee itti deebina. Falale kabenyane wal jalata olagane jalal dunya wal fifilata Jesus wagaru sumana jalate sumana jalate Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus wagarun, sumana jalate, sumana jalate. Jesus wagarun, sumana jalate, sumana jalate. Barumsa keenya galgalarraa hiriyaa gaarii in barbaaddaa jedha. Hiriyaa gaarii in barbaaddaa jedha. Biyya lafaa kanarratti hiriyaan eebba guddaadha. Biyyi lafaa kun rakkinaan kan guutamteedha. Dheebochuun, beela'uun, daaruun, dhukkubsachuun, du'uunii fi kan kana fakkaatan dhala namaa kan gidirsanidha. Sababii kanaatiif biyyi lafaa iddoo dukkanaa, addee qofummaa, addee itti gaddi itti baay'atudha. Hiriyaan dhugaan qabeenyaa fi warqee irra hin caala. Namni hiriyaa dhugaa qabu jiraa laata? Gaaffiin kiyya siif. Hiriyaa dhugaa hin qabdaas hin jedha. Hiriyaan dhugaan qabeenyaaf warqii caala. Namni hiriyaa dhugaa qabu jiraa laata? Gaaffiin kiyya. Ati hiriyaa dhugaan qabdaa jedhee si gaafadha galgala kana. Wanti gaariin akka bakkalchi barii biyya lafaa kana keessatti barbaachisu hiriyaa dhugaa qabaachuudha. Hiriyaan dhugaan rakkina keenya nurraa hir'isee gammachuu keenya immoo dachaan nuuf dabala. Ati kan amma dhaggeeffachaa jirtu kun hiriyaa dhugaa hin barbaadda. Ani hiriyaa dhugaa tokko si caqasuu kan danda'u sitti himuu danda'a galgala kana. Hiriyaa dhugaa kan si caqasu tokko yoo isa simatte nama bara baraan si jaalatu, nama bara baraan hiriyaa siif ta'u, nama abbaa siif ta'u, nama haadha siif ta'u, nama obboleessaaf siif ta'u, nama obboleettis siif ta'u isaan wal si barsiisu barbaada galgala kana. Kanaafuu na dhaggeeffadhu siin jedha. Na dhaggeeffadhu siin jedha abbaa kiyya. Na dhaggeeffadhu siin jedha haadha kiyya. Obsaan na caqasu obboleetti kiyya. Hiriyaan kunidha. Hiriyaa haadha ta'u, hiriyaa abbaa ta'u, hiriyaa obboleetti ta'u, hiriyaa obboleessaaf firoota kee caalaa sitti aanuu danda'udha. Abbaa kee caalaa, haadha kee caalaa, obboleettiif obboleessa firoota kee caalaa sitti aanuu danda'a. Hiriyaa haalduree tokko malee, ulaagaa tokko malee hedduu si jaallatu, baay'isee kan si jaallatuu fi waa'ee keef kan dhimmudha. Hiriyaa aadaa, qomoo keetiif, afaaniif sanyii kee utuu addaan hin baasin, utuu hin filatin kan si jaallatudha. Hiriyaa fedha keessiif eeguuf, hiriyaa fedha keessiif guutuu danda'udha. Hiriyaa hundumaa danda'udha. Hiriyaa aangoo qabeessadha. Hiriyaa nagaaf gammachuu kan siif kennudha. Hiriyaa takkaa cubbuu yookaan jallina hojjetee kan hin beeknedha. Hiriyaa inni qulqullicha kan ta'edha. Hiriyaa kennaan isaa yeroo maraa waan jireenya keef gaarii ta'edha. Waan bara keetiif gaarii ta'edha. Hiriyaa jireenya bara baraatti si galchee lubbuu keetiif wabii siif ta'udha. Egaa hiriyaa dhugaan ulaagaa kana mara guutu inni kun eenyume? Ulaagaa amma tuqni kana qomoo malee, afaan malee, sanyii malee, aadaa malee adda aduu sin baasin fedha kee kan siif guutu, kan si jaallatu, kan lubbuu fi dabarsee siif kennu. Hiriyaan kun hamma dhumaatti kan si jaallatu kun inni eenyure? Akkuma tu beektu sababii cubbuutiif dhalli namaa uumama biyya lafaa kanarra jiraatan hundumaa caalaa gargaarsa guddaa barbaada. Rakkachuun dhala namaa hundi cubbuu irraan kan maddeedha. Beenyaan nama cubbuu hojjetuu du'a. Gatiin nama cubbuu hojjetuu du'a. Kanaaf namoonni cubbamuun, namoonni cubbiyyeen kan isaan barbaachisu dhiifama cubbuuti. Kan ammoo ofii isaaniitiin gonkumaa argachuu hin danda'an. Namoonni kun
ceephoo sammuu isaanii fi sodaa du'aa jalaa fayyuu qabu. Kan argachuuf immoo aangoon qaban. Hiriyaan dhugaa ani sitti himuu barbaadu kun garuu cubbuu kee hunda siif dhiisuuf aboo yookaan aangoo fi gooftummaa kan qabudha. Kitaaba qulqulluu keessatti Ximootos 1:1-15 irratti kan argina. Hiriyaa akkasii wajjin ta'uun yeroo hundaa nama ijaara. Iddoo biraa guyyaa 1,000 oolurra, bakka biraa guyyaa 1,000 oolurra, mana isaa guyyaa tokko hiriyaa akkasii waliin ooluu wayya. Iddoo biraa bakka hin taane guyyaa 1,000 ooluu mannaa guyyaa tokko hiriyaa akkasii waliin ooluu wayya. Masaraa mootii keessa waggaa tokko jiraachuu mannaa sa'aatii tokko hiriyaa kana waliin haasa'uu wayya. Hiriyaan akka ati beektu barbaadu kun immoo maqaan isaa Gooftaa Yesuus Kiristoos jedhama. Yesuus Kiristoos ilmi Waaqa jiraataa cubbuu tokkollee hin qabu. Garuu inni cubbuu keetiif, cubbuu kiyyaaf jedhee lubbuu isaa dabarsee kenneera. Namni kan Kiristoos yoo ta'e uumama haariyaa, inni dadaa haariyaa. Inni moofaan, inni dullachi sun darbeera. Kunoo inni haaraan immoo dhufeera. Lammaffaa Qorontos 5:17 irratti kan argina. Namni gammachuu qabu nama Kiristoos hiriyaa godhate, nama Kiristoositti dhugeeffate, nama Kiristoos abbaa isaa ta'e. Dhugaamatti yoo hiriyyummaa isaa barbaadde Yesuus Kiristoos hiriyaa kee ta'uuf fedha guddaa qaba. Durumarraa jalqabumarraa jalqabee akka ati dhuftee saba isaatti dabalamtuuf si eegaa jira. Egaa amma inni akka ati gara mana isaa dhuftuuf si affeeraa jira. Si simatee galmee hiriyoota isaa isa birootti dabalachuuf inni qophaadha. Inni yeroo hundaa qophii fixatee si eega. Inni cubbuu kee hundumaa siif dhiisee jaalalaan si simatee hafuura isaa, hafuura qulqulluu ayyaana wayyicha siif kennee mucaa isaa si godhatiisaaf qophaadha. Wanti inni sirraa barbaadu akka ati gara isaa dhuftu qofa. Haala keessa jirtu, ba'aa baattee jirtu, ba'aa kamiinillee haa ta'u, ba'aa kamiyyuu haa ta'u, cubbuu kamiyyuu haa ta'u, hundumaa fudhattee akka ati gara isaa dhuftu barbaada. Wangeela Maatiyos 11:28 irratti kana jedha. Isin warri cubbamoonni jedhe, warri cubbuun keessaan ba'an keessan isinitti ulfaatte ba'aa keessan cubbuu keessan qabadhaati baadhaati gara kiyya koottaa. Ani isinirraa kaasa nuun jedha. Ani sirraa kaasa baadhuu koottu siin jedha abbaa. Ani sirraa kaasa baadhuu koottu siin jedha haadha. Baadhuu gara kiyya koo'i siin jedha obboleessa. Baadhuu gara kiyya koo'i siin jedha obboleetti. Koottu garasa, koottu. Inni harka isaa bal'isee si simatiisaaf kunoo si eegisa jira. Koottu du'a bara baraa jalaa ooli. Koottu gammadi. Koottu hiriyaa kee, hiriyaa Yesuus Kiristoos ta'e. Koottu hiriyaa Yesuus Kiristoos ta'e. Koottu hiriyaa isaa ta'e. Dubbii biyya lafaa kanarratti dubbataman hundumaa keessaa ergaan tokko baay'ee addadha. Innis isa Waaqayyo waa'ee keetiif dubbatedha. Isa Waaqi waa'ee keetiif halkanii guyyaa dubbatudha. Dubbichis akkas jedha. Sagaleen sunis akkas jedha. Waaqayyo an du'a namaatti hin gammadu jedha. Waaqayyo du'a keetti hin gammadu. Ani du'a namaatti hin gammadu. Kanaafuu maaliif duutaa sin jedha Waaqayyo. Deebi'iitii qalbii kee jijjiirradhu sin jedha. Akkasii sin jedha Waaqayyo. An du'a keetti hin gammadu. Kanaafuu ati maaf duuta? Qalbii kee jijjiirradhu sin jedha. Itti dabalees akkas jedha. Waaqayyo akkas sin jedha. An ulfina bara baraa siif qopheesseen jira waan ta'eef ana dhaga'iitii jireenya lafarratti qabdu akka yaada kiyyaatti jiraadhu sin jedha. Gorsa kiyya kana tuffattee akka jireenya bara baraa kanarraa haftuun fedhu. Ani immoo mucaa kiyya sin jedha. Ani immoo ilma kiyya sin jedha. Ani immoo intala kiyya sin jedha Waaqayyo. Yaadi ansi qabu yaadi bara baraa isa kana. Bara baraan dhiphachuu keeti garaan koo ittiin gammadu jedha. Bara baraan akka ati si'oolitti gubattu, bara baraan akka ati gahaannamitti gubattu ani hin barbaadu abbaan keeti sin jedha. Akka cubbuu keetiin sitta hin faradamnetti waa'ee keef aarsaa akka ta'uuf ilma kiyya Gooftaa Yesuus Kiristoos, ilma kiyya Yesuus Kiristoos siif kenneera. Inni immoo gatii sirra jiru hundumaa sirraa baasuuf siif du'ee ture. Inni amma jiraataa ta'ee mirga kiyya ta'eera sin jedha Waaqayyo abbaan yeroo kana. Yesuusitti amanuu keef karaa isaa gara koo dhufuu keetiin na biratti simatama guddaa argatta. Yesuusitti yoo dhugeeffatte, ilma kiyyatti yoo dhugeeffatte gara kiyya dhufiisaaf jireenya bara baraa argattiisaaf balbala banameera. Balballi siif qophaa'eera sin jedha Waaqayyo. Ati gatii dhiigaati. Gatii dhiiga ilma kootiitiin si bitadhee sin jedha. Dhiiga ilma kiyya Gooftaa Yesuusiitiin si bitadhee sin jedha. Sin jaalladha mucaa kiyya sin jedha. Sin jaalladha ilma kiyya, sin jaalladha intala kiyya sin jedha. Amma ariifattee gara kiyya akka deebitu barbaada sin jedha Gooftaan. Amma ariifadhu gara kiyya koottu deebi'i jechuudhaan si waama Waaqayyo inni si uume. Dhugummaa dhoksaa fi ulfina waamicha siif godhame kana hubachuu yoo barbaadde kitaaba qulqulluu barbaadeeti dubbifadhu. Bakka jirurraa bitadhuuti dubbifadhu. Amma yeroo kana immoo fedhaa fi yaada guutuun akkas jedhi kadhadhu. Ulfaadhu Waaqa kiyya.
abbaa uumaa kiyya jaalala naaf qabdurraa kan ka'e gara jaalala kanaatti waan na waamteef waamicha na bira ga'e kanaafis sin galateeffadha. Anis waamicha kee kana fudhadhee sitti qabamee jiraachuuf dhaaltuu jireenya baraa ta'eesaf nan barbaada, nan fedha. Cubbuu kiyya hundumaa anaaf dhiisi. Jireenya baraa isa naaf qopheessite biraanis ana geeyi. Ulfina waamicha kee immoo akka hubadhu na godhi. Karaa kee isa dhugaa na barsiisi. Isarras jabaadhee akkan deemuuf na gargaari. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoos isa du'ee du'a mu'ee ka'een, isa du'ee du'a baasa tolchee ka'een. Ameen. Kadhannaa kana garaa guutuun kadhatteetta taanaan, waamicha itti waamamte kanaaf tole jettee taanaan, dhugumaan ati baga gammadde. Gooftaan si eebbisu, Waaqayyo si eebbisu, guutummaa bara kee haa dhuunfatu, karaa isaa isa qajeelaa irras si haa gaggeessu. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoositiin. Ameen. Kanaafuu gorsi dhumaa kee yommuu si'eefi mana sagadaa warra wangeela dhugaa lallaban deemii isaanitti makamii isaan wajjin Waaqa waaqeffadhu, isaan wajjin ulfina Gooftaadhaaf kenni, bara kee hundaa isaan wajjin gammadaan Waaqa ulfeessaa, Waaqa waaqessaa jiraadhu sin jedha. Ulfinniif kabaji holicha Waaqaa qalamee du'a ifiitiin jireenya nuuf kenneef haa ta'uuti. Haaleluyyaa. Ameen. Jijjiirama haala ilaalee qajeelchama jaalalli jiru gatiidhaan malee tolaan argamu qarshiidhaan malee kan nama jaallatu tola tola kan nama jaallatu tola 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 kan nama jaallatu tola tola Yesus duwwaadha. Yesus duwwaadha boonu jaalala. Yesus duwwaadha jaalala. Yesus duwwaadha boonu jaalala. Yesus duwwaadha jaalala. Jaalatani Yesus jaalalli siree yoo filatani maseecha jechuun ni gaari. Jaaladhe 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 gabbisiifne maala saajiraadhe barruu sarara taa'ee hirkadhe nan kokkoome. Kanaafan jaaladhe wanne koorraa Yesuusin kana. Kanaafan jaaladhe. Yesus inkana, kana fanjalate wande korra. Yesus inkana, kana fanjalate wande korra. Yesus inkana, malanjira gudan jalata. Haleluuyaa. Ulfinni Gooftaa keenyaaf haa ta'uuti. Marroo sagalee nutti dubbateetiif maqaan Waaqa keenyaa haa eebbifame haa ta'uuti. Maqaan isaa ulfaatuuti. Sagantaa keenyaa dhaalle kanumaan hobbaafannaa kan isin waliin ture han obboleessi keessan Wandimmaagany Uldeessaa Bidireetii. Yaada gaaffii akkasumas kadhannaaf karaa lakkoofsa bilbilaa 0913 71 0868 nu dhaggeeffachuu dandeettanii sagantaa keenya dhaggeeffachuu itti fufaa. Warri biraan akka dhaggeeffatan afiraanii yeroo hunda meetir baandii 31 irratti jimaata, sanbataa fi dilbata halkan sa'aatii 2 hamma sa'aatii 2 walakkaatti darba. Nuuf kadhachuu keessanillee itti cimsaasiniin jenna. Baay'ee immoo sin jaalannaa. Horaa bulaa. Saajiraadhe barruu sarara taa'ee